Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota FIB kun qophii addaati. Qophii addaatiin ammoo dhimma haala yeroo irratti keessummaa affeerannee akkuma asiin duraa dhimmoota haala yeroo irratti mari'achaati isin waliin turra. Dhimmi nuti irratti mari'achuudhaaf deemnu keessayyuu haala amma akka guutuu addunyaatti keessa jirru dhimma dhibee COVID-19 koronaa vaayirasiidhaan wal qabatee addunyaa bifa weeraraatiin goolaa jira. Sadarkaa biyya keenyaatti illee dhibeen kun lakkoofsi namoota vaayirasii kanaan qabamanii yeroo yerootti dabalaati kan inni jiru. Kanaan wal qabatee immoo sadarkaa addunyaatti akkasumas ammoo hawaasni deebii akkamii walii kennuu qaba waan jedhu dhimma kanarratti xiyyeeffanneetu waliin mari'achaati turuuf deemna. Isin mariisisaa kan turu ani Caalaa Barakaati. Ogummaadhaan ammoo kan yaada ogummaa qaban nu qoodan akkasumas ammoo ofii isaanis akkamiin gumaachaa jiru maal hojjechaa jiru ogeeyyiin idil addunyaa kan biyya keenya keessa ogeeyyiin fayyaa kan Oromiyaa idil addunyaa jiran maalirra jiru kan jedhu sochii naannoo san jiru Atlaantaa irraa yaada nuu kennaa kan waliin turan Dr. Nuraddiin Suleetiin. Dr. Nuraddiin keessattuu dubbi himaa yoo jenne natti tola natti fakkaata. Kan waldaa ogeeyyii fayyaa Oromoo ka idil addunyaati. Dr. toora Skype irratti argamtanii yaada gama ogummaatiinis akkasumas ammoo waan isinirraa barbaachisus akkamiin gumaachina yaada jedhu nu waliin mari'achuudhaa fi waan yeroo keessan fudhattanii nu argamtaniif maqaa daawwattoota FIBtiin hedduun sin galateeffadha. Anis akka dhuunfaadhaan akka Nuraddiin Suleetiin hedduu sin galateeffadha. And then ammas deebi'ee akka I hope'attis hedduu galatoomaan jaa nu iyyaaffattanii nu barbaadanii nu qunnamtanii haala deemaa jiru waan haala uummata keenyaati waan keenya jettanii nu affeeruu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jaa. Hayyee fayyaa ta'a Dooktar. Egaa akkuman sila kaasaa ture isinis waa hedduu xiinxalaa turtanii kan gama naannoo guutuu addunyaatti jiru COVID-19 wal qabatee keessahuu naannootti isin jirtan Ameerikaadhaan wal qabatee egaa Ameerikaa keessatti hedduu yaaddessaa jira. Vaayirasiin kun lubbuu namoota hedduu gooleera. Namoota miliyoona ol lakkaa'aman hedduu qabee jira. Addunyaan gama dinagdee gama hawaasummaaf siyaasaa goolama guddaa keessa jirti sababa vaayirasii kanaanii gara biyya keenyatti as dhufee jira. Mee haalli isin bira jiru maal fakkaata? Waan gabaabaa achirraa kaanetu gara marii keenya ijootti dabara Dooktar. Haalli jiru amma xiqqashoo haa tasgabbaa'u malee haalli jiru asitti Ameerikaatti haalli wanni kun hedduu rakkisaa tahee jira. Akkan arra laalu nama miliyoona takkaa fi lama 1 million ta'e uummata qabee jira. Nama 71,000 oltu du'ee eega baatuma lamaan sadii kana keessa jechuudha. Ameerikaa walii galatti. Addunyaatti immoo miliyoona 3.6 qabe du'an immoo akka laalu 257 kun waan rakkina guddaa fidee jira. Dhukkubni akka magaalaa akka yoo laalte akka New Yorkitti magaalaa gudditti New Yorkitti ammas magaalaa Leebiras andiidha jettaa adda addaa hedduu jira garuu gama Atlaantaatti dhukkubni kun numa jira akka isaanii sanitti hedduu miti namninis guyyarraa du'aa jira asumatti. So dhukkubni kun akka New York magaalaa New Yorkitti amma xiqqashoo qabbanaawaa jira. Bakka biraa immoo ol ka'aa jira. Himamuu hin danda'u guyyaa guyyarraa jijjiiramaa jira beektaa. It's not exactly kana jettee dubbachuun guyyarraa waan jijjiiramuuf nama rakkisaa jira. Maaliif torbaan dabree magaaluma kana keenyatti bulchaan magaalaa waa hundinuu bakkoolee adda addaa ni banama jedhee ka ture sanuu yaada isaa jijjiiree jira. Maaliif wanni kun xiqqashoo ammas ol ka'ee jira magaalaa Atlaantaatti. Gama dhukkubaan gama immoo ikonomiidhaan akka jirtu ikonomiidhaan hedduu miidhee jira. Dalagaaleen adda addaa cufamaa jiranii namni mana taa'utti jira. Iskuulliin jiru. Dalagaan banaan dalagaa akka hospitaalaa dalagaa akka faarmaasii dalagaa malee bakka biraan irra hedduun cufaadha. Hayyee keessahuu egaa Pireezidaant Tiraampis
har'a odeeffannoo BBC'n baase tokko koree dhimma COVID kana wal qabatee kan naannoo White House jiru nan diigaa torbee booddee waan jedhu kaasaa jirani. Wanti kun haalli isin amma ilaalaa jirtaniin waan tasgabbaa deemu fakkaata moo akkamii haalli waliigala naannoo san jiru? Haalli beektaa namoonni biraa dhiibbaa godhu jira haa banamu maaliif ikoonoomii ajjeesaa waan jiruuf gama ikoonomiitiin uummanni ilaalan akkasitti ilaalanii gama fayyaati immoo hin jarjarinaa maaliif dafnee bannee ammas yoo ribaawundi gad deebi'e rakkoon guddaa waan ta'uuf jiru saniin wal qabanii jiran dubbiidhaan si galee gama President Trumpin ikoonomii waan ajjeesaa jiru biyyattuun ikoonomiidhaan gabbu'aa waan jirtuufi gama saniin ilaalu jira. Namoonni fayyaa immoo yoo amma jarjarree banne wanni kun yoo ribaawundi gad deebi'e ammas yoo dhufe daran nama miidha waan juusaniif magaalaan tokko tokko ilaa juunitti dheeressitee jirti stay at home. Magaalaan tokko tokko mee kana keessa ni bannaa ka jedhanis ni jirani. Akkuma Atlaantaa sin jee kanatti Atlaantaan mee kana keessa ni banama jedhee ture bulchaan akka barbar bakka rifeensatti ciran bakka jiima faa bakka tokko tokko akkas ni banna jedhee ture. Haala amma waggaa ilaalan immoo namoonni gariin bananii jiran gariin immoo sodaarraa kan bannees numa jira jechuudha. Gama keessaniin akkam doktar keessattuu haalli ogummaa keessanii hojii kana walitti isin fide yoo ta'e saaxilamummaan ogeeyyii fayyaa addunyaa irratti bal'inaan haasa'ama ogeeyyii fayyaa hedduu saaxilamu jedhama jira. Kabira kanaan wal qabatee akka waliigalaatti addunyaa kana akkamiin akkasitti vaayirasiin kun gooluu danda'e yookaan lubbuu nama kana hunda akkamitti galaafachuu danda'e maal xiinxaltan isin kanarraa akka ogummaatti keessattuu addunyaan waan qophii dhabdee waan kana waan akkasiis haa ta'u kabiraatiif gara fuulduraatti kanarraa maal baratti kun immoo maaliif akkasii miidhuu danda'a addunyaan tun qophummaan ishiin qabdu balaa uumamaas ta'e namtolchee dhufu qolachuuf maal fakkaata maal taajabdan? Maal ta'ee seete tokkoffaa chaayinaarraa infoormeeshiniin akka gaariitti hin baane chaayinaan waan dhoksitee jira chaayinaa mootummaan chaayinaa tiraanspaaransii qabaatee waa'ee vaayirasii kana ogguma jalqabbiidhaan akka gaariitti addunyaatti yoo hime achumatti hambisuu ni danda'ama ture. Egaa achirraa miliqee immoo wanni kun isa dhaabuun nama rakkisa maaliif haala vaayirasiin itti deemu jechuufi. Addunyaan egeree maal baratti kajuu immoo bifa adda addaan barachuu dandeessi maaliif waan tokko osoo hin dhufin dura akkam godhuu qabnaa maaliif yoo jettee amma mootummaan Ameerikaa hoggaa Trump rakkoon tun dhufuu jirti jedhanii CDC'n namoonni adda addaa hoggaa itti himan early inni akka seriously hin laalle humaa miti chaayinaarraa cufnee jirra rakkootti hin fidu underestimate godhanii turan. Saniini yoo amma laalte Italy's Spanish biyyoonni amma irra hedduu nama itti miidhamaa jiran kuni vaayirasii kana akka salphatti ilaalan humaan ta'uu jedhaniiti ittiin qophoone. Immoo Jarmanitti yoo ta'e ogguma duraan dhagayan information ogguma duraan dhagayan ogguma san maal godhan ummata isaanii informationa wanni kun vaayirasni kun akkana gama kanaan dabra kanarraa fittisaa of eegaa waan jedhaniif yoo laalte namoonni achi du'anii fi rakkoon inni gaagama achitti fide xiqqaadha. Sani so hegareedhaaf beeyta wanni akkanaa kana hoggaa bakka takka uumamu informationni dhugaa haqaan dafee bahuu qaba achi booda immoo uummanninis tarkaanfii fudhachuu qaba jechuudha. So politically gama politikaadhaa fi gama fayyaadhaan hoggaa laaltu faallaa ture kanaafuu akkanatti addunyaa irratti faca'ee jechuudha. Hayyee gama keenyaatti as deebina gaa keessawuu amma vaayirasiin kun guutuu addunyaa kan bifa weeraraatiin goolaa jiru. Itoophiyaattis lammiileen dhibbaa olitti lakkaa'aman vaayirasii kanaan qabamanii jiru. Guyyaa guyyaan gabaasni ministeera fayyaas kanuma argisiisa. Maal barbaachisa doktar keessawuu yeroo ammaa kana akka waliigalaatti waan kana to'achuudhaaf akka waliigalaatti eenyurraa maaltu eeggama jettu simmee kanarraa kaanetu gara ditteel hojii isin gama ogummaatiin hojjetaa jirtanitti immoo deebina.
Okay, waa'ee gama biyyarraa dhufu kana hedduu na yaachisaa jira. Dhuguma rabbiin siin jaa hirriba halkanuu ana qofaa miti. Uummanni Oromoo diyaaspooraa biyya alaa jiran martinuu haalli kun hedduu nu yaachisaa jira. Maaliif yoo jette Ameerikaan biitii guddittiin waa hundaan qabeenyaan beekumsaan teknooloojiidhaan ka beekamtu tun nama tokko baatii lamatti yoo dhume biyya keenya akkamii nama rakkisa. Ta biraa immoo ka biyya keenya irraa information amma ni ilaala. Nama 1,000 yookaan nama 500 testi goone nama tokko qofa positive arkanne waggaa jaan nama rakkisa. Maaliif wanni kun yookaan immoo rabbiitu biyya san jaalata jechuu dandeessa. Maaliif rakkoon amma ani arku ummanni nu relax ta'u jira. Ummanni biyya maaliif nama kuma meeqaatu teessi tahee nama 100 waggaa jaamma social distance jaamu kana ifeegaa jaamu kana maaksii godhaa ka wanni barnoota nuti kan asii kanninu ammas Oromiyaa biiroo Helzin biiroo biyyatti kannu sanu namni itti hordofaan jiru. Ani gama kiyyaan hedduu sodaa irratti jira. Maaliif ummanni kan waggaa arkee aboo umaan godhu climate warm weather Ethiopia gaariidha. Nyaata nuti nyaannu dawaa kana godhu jirra maaliif jirra nagayetti jirra jee namni akka fedhee godhata. Yoo takka ka'e immoo Ameerikaanuu nama 71 dhabdee biyya teenya akkam taha ani gama kiyyaan hirriba onni na dhoowwe sani dhugumaan siin jaa. Kanaaf hawaasni hedduu of dagannaatu jira waan jedhudha. Amma akka New York faa biyyoota kan birootti ilaalaa turre jalqaba irratti pirezidaant Tiraampis tuffiidhaan ilaalaa turanii waan tuffiidhaan ilaalaa turan tarkaanfii barbaachisaa yeroon fudhachuu dhabuun suni uummata kana mara gatii kaffalchiisuu isaa nama agarsiisa. Darbee gara biyya keenyatti gaafa as dhufnu akkuma siin kaastanu wanti akkasii kun mul'ataa jira. Ammas immoo qorannaan godhamu qorannaa namootuma naannoo biyya alaatii deebi'anii yookaan immoo tuttuqaa namoota qaban kwarantaan keessa warra turan warra akkasiitti hagamma ibsamaa jiru. Sila akka waliigalatti geggeeffame akkam ta'an waan nama yaachisuu malu jechuudha. So boordara amma Sumaalee fi Jibuutii irraa mootummaa waan godhu qabu ture achitti namoota kaa'ee namni waggaa seenu temperature check godhee achi booda quarantine godhee achi booda gara magaalaa gadhiisuu dhiisaniiti akkanumatti namni seenutti jira sigalee. Gadda bilbileetiin ture nama 50 testi gooneeti nama tokkotu positive ta'ee jaan 50 bakka tokko taa'utti jiraachaa turanii bakka manuma tokkotti area tokkotti jiraachaa turanii akkamitti nam 50 irraa nama tokkotu positive ta'a hedduu nama rakkisa sigalee. Kanaafuu either testi isaan godhan sun meeshaan testiin kun testi kijiba katee jechuu kiyya kan dalayneef haa ta'u sirriidhaan godhu jiranii haa ta'u hin beeku yookaan akkuma reefuu siin jee rabbiin biyya sanni jaalataa ta'innaa miskiina san argee woo rabbiin wanta godhee naan galle dubbiin tun hedduu nama dhibdi. Amma yoo laaltee social distancing asirraa laalu jira. Biyya tana amma for example hoggaa namni du'ee faamiliin Skypeedhaan nagaatti wal ja'an mootummaatu fuudha reef kan laaltu biyya immoo hin hafne waa hundinuu akkasumatti deema namni akkasumatti dalagachaa jira namni akkasumatti magaalaa keessa deemaa jira. Haala kanaan haala vaayirasiin kun dafee akka deemu haalli mijaawaa haalli biyyatti deemaa jiru. Haala kanaan nama 100 qofaatu positiividha jennee waggaa laallu akka nama health professionaalidhaan amanus na dadhabsiisaa. Lammaffaa immoo rakkoo puzzling rakkoo keessa jira akkamitti wanni kun ta'utti jira jeetiin laalu jira dubbii kana. Hayyee. Gama keessanitti as deebina gaa waldaan keessanii waldaan ogeeyyii fayyaa Oromoo ka idil addunyaa daawwachaan ture tibba darbee deeggarsa tokko gama biyyaa as ergitaniirtu. Maaltu kanaaf siin kakaase mee kan namarraa eegalleetu diteeyil isaatti deemu doktor?
yoo laalte osoo kun hin uumamin dura nuti 2017 itti ijaaramne waldaa IHOPA jennee wanni ijaaramnee fi nuti saba keenyaaf maal godhuu qabna. Asii dhufnee rabbiin nuuf godhee dhufnee biyya tana barnoota baranne asii hojjechuu jirra. So what we have to give back saba keenyaaf maal godhuu qabna gama fayyaatiin kajuu waliin mari'anneeti. IHOPAan karoora inni qabu biyya teenya beekumsa qabnuun gargaaru meeshaadhaan gargaaru ammas wagayyii fayyaa biyya jiran asitti finnee train goosisu nutis asii kaanee biyya dhaynee mission tripii godhuu fi saniif wanni dhaabbanneef haala hoggaa laallu haalli ammaa jiru kun haala rakkisaa nu biraa rakkisa ta'ee jira. So biyya teenya faa hedduu rakkisa kajuurra walitti dhufnee maal godhuu qabna kajuurratti eega murteessinee booda wanni duraanii wanni nuti goone duraanii OPA wajji Oromo Physician Association ko Oromiyaa jiran ko jaaramanii jiran isaa wajji collaborate taane ammas Oromiyaa Regional Health Bureau wajjis wal taane maal godhuu dandeenya kajuu eega walitti haasofne booda komiteen board fi executive kaduraa maal godhuu qabna. The most important thing barbaachisaan amma information ummata keenyatti akka gaaritti himu waa'ee dhukkuba kanaa kajuu akkuma beektu OMN irraa OBN irraa bakka miidiyaa argame hundarraa barsiisaa turre ammas hotline banneeti waan hotline Oromiyaa irraa kan nu dhawee jira waa'ee dhukkuba kanaa hotlinenis bannee akkas goone maallaqa asis OPAatti erginee OPAan akka information ummata barsiisu especially magaalaalee osoo hin ta'in baadiyyaa keessa information akka gaariitti akka facaasan nama keenyaaf jennee the first step ka goone sanii jechuudha. Achi booda katti aanu PP irratti ka bobbaane. Hayyee gama meeshaatiin yeroo darbee hospitaala kan Haromaayaaf geessaa turtanii maal deeggarsi isin fiddan suni gatiin isaa soo hammam doktor? Okay, kana sirreessaa magaalaa Ciroo ture Haramaayaa miti. Haramaayaa University, Madda Walaabuu University fi ammas Adaamaadhaaf ka geessine kanaan duraanaa geesse that was wanta medical books ammayyaa san gama technologyidhaan saniin san geesseetiin jira. Meeshaa immoo ka geessine hospitaala Ciroodhaa fi maallaqni isaa herregaan yoo laallee $500,000 oliidha. Achi keessa meeshaa hedduu jira. Meeshaan irra hedduun emergency roomii fi operation roomii fi ammas birthing roomii fi bakka sadeen san irratti xiyyeeffata. Meeshaa ammayyaalee ni jira. EKG, ultrasound, birthing bed, waan adda addaa achi keessa jira. Meeshaan sun seenee jira already hospitaala gahee jira. Pictures si ergeetiin ture ogaa namoonni hojjetoonni hospitaalaatii fi warri magaalaa konteenara sana seenaa Ciroorraa ilaa hospitaala ogaa qabanii deeman jechuudha. Akkasanii wanni sun projektiin kun ka jalqabame last year at this time akkuma sinjee fedhinnaatiyyaan asii ka'ee biyya deemeetiin ture. Hospitaala san maaliifin filatte yoo jettee biyya sanitti ka guddadhe Finfinnee immoo hospitaala san fedhinuma kiyyaan deemee dokumentarii dalaynee achi booda namoota hedduutu asii hojii hojjetan komitee kana IHOPuma keessaa ka jirru komitee dhaabnee jirra. Komitee san halkanii guyyaa itti hojjechaa turre. Achi booda immoo deebinee hawaasatti baanee hawaasa Ameerikaa, hawaasa Kanaadaa, hawaasa Awustiraaliyaa maaliifi warri meeshaa nu kanne meeshuma sii kannani garuu transportationii fi waan barbaaddu immoo siitu kafalaa gabbaaneeti ummata keenya nu gargaara jennaan ummanni keenya torbaanuma tokkotti maallaqa nuti barbaannu nu gumaache. Haalli akkana. Hayyee keessawuu akka biyya keenyaa beektu rakkoo guddaan tokko immoo akkuma meeshaaleen tajaajila yaalaa jiran rakkoo ogeessaati. Dooktarri tokko nama meeqa akka yaalu Itoophiyaa keessatti beekamaadha. Isin caalaan beeku.
Kanaaf gama saniinoo maal yaaddanii dhibeen kun yoo hammaataa akka deemu taate akkamiin deeggaruudhaaf yaada qabdu dooktar? Kanaafuu beektaa amma nama hedduutu yoo ilaalte health professional ka tahan Spain keessa, Xaaliyaan keessa, even Ameerikaa keessaa nama meeqaa du'ee jira. So ogeeyyiin fayyaan Oromiyaa guutuu ka jiran yoo ilaalle 3,000 4,000 hin taane. Lakkoofsni uummata Oromiyaa keessa ka jiru 60 miliyoona 60 ol ta'uu ni mala. Yeroo ammaa kanatti ol kutee jira. Yoo ogeeyyii fayyaa kanarratti hin xiyyeeffanne booda rakkina guddaa dhufa waan jiruuf meeshaalee PPE personal protective equipment asii mootummaan Ameerikaa asirraa akka hin baane nun jedhee asirraa erguu barbaanne eega fixnee booda nun tameeshine achirraa immoo chaayinaarraa saampilii chaayinaarraa nu ergaa jennee ka chaayinaan nu ergite sun faayidaa akka hin qabne eega hubannee booda oppaa wajji haasoynee oppaan waliif ka ja'amu aksiyoonni waliif Oromiyaa keessa ka jiru meeshaan inni meeshaa guutuu qaba meeshaanis meeshaa gaariidha meeshaa ogeeyyii fayyaa lubbuu isaanii waan baraaruu danda'udha eega nun ja'an booda achi miliyoona takkaa fi 1.6 million birriidhaan meeshaa san binnee oppatti kenninee oppaan immoo Oromiyaa Regional Health Bureauudhaaf meeshaa san achi dabarsanii guyyaa kalee obbo Abdulqaadir dubbiseetiin ture raabsamee jira hospitaalotatti daataa san eessan raabsamee akkamitti raabsamee kajuus information isinifin ergan jedhee jira. Sanirratti hojjechuun jira. Kun kaduraati itti fufuuf deemna. Maaliif amma xiyyeeffannaa gama ummataatiin ummata barnoota barsiisuu qofa wanni sigalee barnoota sin jennaani barnoota wanni amma jennee kana yoo simtamiin dhukkubin sitti jiraate yoo sitti dhaga'ame akka kophaa baatu nama dhukkubsatu yoo agartee bakka barbaachisaa san information kannu distaansii social distaansii fagaachuu oo axxifattee gama kanaan akkana kana namoonni beekaa kanuma deddeebisnee barnoota gama immoo warra ogeeyyii fayyaatiif immoo waan isaan barbaadan isaaniif dhiheessuun itti fufnaa marsaa lammaffaas itti hojjechuu jira ammas. Ogeeyyiin fayyaa gamana dhufanii tajaajila kana kennuu barbaadanoo jiru warri fedhii qabuun jiru gama kana wanti qoratta. Wantani qabna Zoomidhaan I hopean website ofii qabna ihopa.org Zoomidhaan asii barnoota kannaa jira nama hedduutu kannaa ture I hopearra even online immoo Sunday dabarteensa 2 weeks ago Oromia Regional Health Bureau kataan isaan achirraa nuti asirraa barsiisaa turre information wal dabarsaa turre ilaalchi keenya hegareedhaaf amma rakkoon jiru COVID-19 restriction waan qabnuudhaaf malee mission trip Oromiyaa godhu that's the most important thing wanni nuti xiyyeeffachaa jirru hojjechaa jirru sanirratti asirraa nuti deemnee ummata keenya barsiisu achirraa immoo warra ogeeyyii fayyaa asiif finnee tireen goosisnee biyyatti deebisu wanni guddaan sani. Mee marii keenya gara dhumaatti fidaa jira dooktar keessaa'u hawaasni keenya akkuma isin kaastan ammallee ija salphinaatiin dhibee kana laaluu jira dagannaa yookaan irraanfannaan kun waan baay'ataa jiru fakkaata. Kuni uummata keenya jireenya walitti dhiheenya qabu kana jiraatu gatii guddaa kafalchiisuun oolu yaaddoo jedhutu jira. Ergaan isin kanaa wal qabatee qabdan maali uummata walii galaate? Ummata keenyaaf wanni ani ergaa qabu akka yoo ilaalte Ameerikaa keessa stay home mootummaan hoggaa jiru dinagdee maallaqa kanneeti akkanumatti taa'aa jechaa hin jiru beeki. Mootummaan Ameerikaa ummatan hojjanne hojirraa hafaa mana taa'a gariin immoo manumarraa hojjedha. Jarammoon hojjanne immoo maallaqa faayinaanshaaliidhaan gargaaraa jira mootummaan Ameerikaa qabeenya waan qabu. Biyyattiin teenya biyyattii hiyyeetiidha. Nam tokkotu nam 10 hojjetee jiraachisa. Nama akkasiisan hojirraa hafiitii
mana taa'i jechuun it look like hypocrisy sigalee xiqqashoo nama rakkisa. Garuu waan danda'amu akka godhani social distanceedha. Social distancing hedduu barbaachisaadha. Yoo namni tokko social distancing godhe harka isaa yoo dhiqate yoo funyaan T-zone ija isaa funyaan isaa yoo tuqine akka ta'u yoo ifattise lammaffaa immoo yoo symptomin si qabaate wanni dhukkubbiin sun yoo sitti qabaate haqa san himi ummata keessan seenin bakka ummanni heddummaate hin dhaqin yoo sanin goone gaagaamni rabbiin fidini yoo dhufe gaagaamaa guddaatu biyya sanitti uumamuuf deema. Maaliif haala tokkoffaa haala heddumina keenyaa lammaffaa akkuma gartuu namni kun wal keessa aadaa fi aadaa keenya wal keessa deemnee jirra wal keessa walitti dhufnaa. Sadaffaa jireenyaafu namni dalagachuu qabaa waan dhufe haa dhufu jechuu. Afuraffaa immoo beekumsa dhaburraahi rakkoon kun guddaa dhufa. Maaliif yoo namni tokko jalqabee du'uu jalqabee booda reef kuma kanaa bakka awwaaluu dhiisi bakka kaayantu dhabama. Maaliif baatii lamatti 70,000 takka osuma waa hunda godhan mootummaan Ameerikaa namni du'aa jira. Osoo waa hunda godhan mana taa'anii osoo akkuma sinjee hospitaalas waan barbaachisaa godhaa osoo jiran wanni goone hin jiru mootummaan biyya kana. Osuma akkas ta'u nama 70,000 wanni biraa guddaa information guddaa waan himuu qabu maal ni beektaa? Amerikaan osoo COVID-19 dhufin dura warra China Amerikaa akkan seenne cuftee turte beektaa? Warri Itoophiyaa immoo Ethiopian Airlines torban irraa yeroo 5 immoo yeroo 6 flight qaba directly from China Ethiopiaatti ka dhufu. China directly ka dhufu. So wanni sun wanna san ogaalaaltu hedduu nama sirrifachiisa. Amerikaan amma baatii afur dura nama China akkan seenne gootee dilana ummanni ka dhume. Achi immoo guyyarraa xayyaarri amma dhaabeensa xayyaarri Ethiopian Airlines torban sadii eega dhaabe. San dura immoo biyya flighting guyyarra torbanirraa yeroo 5 seenaa ture. So atummaan hisaaba yoo goote wanni kun hedduu rakkoodha. It is very serious. Namni keenya haga danda'uun barnoota asii nuti kanninuun barnoota Oromiyaa Health Bureau kannuun barnoota Oromoo Physician Association kannuun ummanni wagayyii fayyaa waan kannan mara san yoo xiyyeeffatanii dhaggeeffatanii hojiirratti yoo olchan qofa wanna kanarraa baraaruu danda'an yookaan immoo rakkoo guddaatu biyya sanitti dhufuu deemaa jechuudha. Ayyee Dr. Nuraddiin dhumarratti dhaamsi dabarfachuu barbaadannoo jiraate carraan sinii kenna marii keenya gola bundura. Akka IHOPatti dhaamsi ani kannu nuti ogeeyyii fayyaan biyya alaa jirru arras borus haa fagaannee ala haa jiraannu malee qalbiin teenya yaanni keenya waa hundinuu ummata keenya bira jira. Ummata miskiina ummata keenya san bira jira. Ummata nu guddisee bira ummata nu nyaachisee as nu ga'ee bira. So waadaa seennee jirra ummata keenya haga dandeenyu gargaaru. Mootummaanis waan kana akka nu laaffisu pirogiraasiin akka hin jirre waan nuti goonu kana akka karaa nu mijjeessu. Oromiyaa Regional Health Bureau hedduu nu gargaaraa jiranii isaanis haa galatooman. Oppaanis akkasumatti haa galatooman. Ummata keenya immoo wanni kun waan akka salphaatti Amerikaa guddittii irratti deddeebi'eetiin jechuu jira. Amerikaa magaalaa guddittiinuu dandamachuu dadhabdee rakkoo guddaa keessa jirti. So ifiifis ja'aati ummataafis ja'aati hundi keessan waan ogeeyyii fayyaan waan Oromiyaa Regional Bureau kannu isin hubachiisu fudhattanii hojiirratti oolchaan ja'a. Gama biraati gama keessaniin immoo hedduu galatoomaa jajjabaadha. Maaliif namni akka keessanii kun heddummaachuu qaba, gargaaramus qaba, isin cinaas biras dhaabbachuu qabna. Maaliif waan ofiitu hoggayyuu waan ofiiti beek. Amma wanni ati tekstiin agootee na qunnamteef waan kiyya waan Oromoo waan jetteef anis asirratti wanni ta'u waan Oromooti jeeti. Kanaafuu voisiin
qooqni voice for the voiceless people namni keenya ila amma in qabu ture amma magaalaa gudditti Finfinnee keessa OMN isini jira jechuudha sigalee ummata miliyoona 60 ummata miliyoona 70 kun gahaa miti isinis jajjabeessuu qabna isinis haqa san jiruudhaan hojjedha ummanni isin bira dhaabbataa isinin jaa galatooma. Hayyee Dr. Nuruddin Sulee Atlanta irraa Public Relations waldaa ogeeyyii fayyaa Oromoo ka idil addunyaa yaada ogummaa qabdanii fi akkasumas immoo gumaacha isinis akka lammii Oromoo tokkotti hawaasa keenya gargaaruu qabnaa jettanii taasisaa jirtan waan hawaasa keenyaaf karaa FIBtiin geessanii fi maqaa uummata keenyaatiin akkasumas maqaa daawwattoota keenyaatiin nullee hedduu sin galateeffannaa. Nagaan jiraadhaa fayyaa ta'a. Galatooma naa jiraadhaa dagaagaa guddadhaan jira. Fayyaa ta'a. Kabajamtoota daawwattoota FIB mariin nuti Dr. Nuruddin Sulee waliin karaa tola Skype-tiin Atlanta irraa taasisne waan hanga ammaa isin biraan geenye kana fakkaata. Isinillee dhibee hamaa bifa weeraraatiin addunyaa goolaa jiru gamu biyya keenyattis babal'achaa jiru kanarraa gorsa ogeeyyii dhageeffachaa akkasumas immoo qajeelfamoota mootummaanis dabarsuu hordofaa kallattii garaagaraatiin vaayirasii kanarraa lubbuu keessan baraaraa nagaan jiraadhaa nagaa ta'aa isiniin jenna. Marii kana waliin kan si waliin ture anis Caalaa Barakaati gamanumaan nagaatti isiniin jedha.